واو مرتدل فاركة جعلوا لك أنا مديرة أنا ما ورابان ديني نما فارك أبا ويا ما جرى ده دي فما قد يورا ده عندي أمبولا لا نيرا هذا poster posterani sinita agarsiisa reeni postera paarkii Hacaaluu namni jala taa'ee jira waan ta'eef addeenaa suuraan dugda furuutti na godhe iddoo qaba koo isa sirriidha hojjetaa jiru argitee waaba ijaarsa isaa jechuudha hojjetaa jiru. kun immoo daandii Amboo geessudha jechuudha. Oolota gara kireesharii. Kanama abdii qabnee maaliif of goota? Waayiteef wakkuudha. Harka caalatti jaalatu. Ante bishaan eessaaf danee akkatti gonti nuti goraa go'oo baasu? Eessa? Laga sana? Ookee. Manitti achi keessatti agarsiisa dha. Paarkii Hacaaluu keessadha jechuudha. Poster isaa garachaan dura sinta agarsiisa namni jala taa'ee jira. Nama immoo akka argaa waraabuun barbaachisaa miti bara kana keessa jechuudha. Waan akkasiiti. Daandii kana yeroo tokko isin waraabee ture bilbila kootu asii olee galabbaxee ture malee isin jara bolota kiyya. Namni akka ittiin kun galgalaan ilaaluu barbaaddanidha. Ala namni jira bira. Ala ilaaluu akkasitti namni hawwu jira. Kuni seenumsa isaati. Ishee xiqqee. Seenumsa isaati jechuudha. Yesus bilbilin harkaa kufee oole koomentiin barreessanii ijoolleedha. Dammeen ilaalaa jira daandiirra jira garuu dammeen ilaalaa jira. Dammeen as keessatti filaayilaa kun laayivii kennu hordofaa haaraas ilaali akka qophiin irratti hin goone immoo. Waan akkasitti isin jira boloota kan kiyyaa. Bilbilli koo qulqulleessuu dhiisuu danda'a. Doonnoo jettaanis ingiliffa kanas tuttuquun bayeessa yeroo tokko bakka ariifna. Paarkii Hacaaluu iddoo kamitti argama? Gara yeroo darbe waraabeen bilbilli koo maal godhee kun akka viidiyoo asii olee waraabde bilbila asii olee qabdee rootorsiin godhin rootot godheera garuu bilbilichi waan godhee galabbatu hin beekuun galabbaxa. Amma immoo noo seeraan sanatti agarsiisuun barbaadeen jechuudha. Innaa wookiin ba'ee namatti tolte iddoon kuni. Baabaa koo kanaan dura maal jettee makiinaa wayiidha kanatti argite. Yaa'ii dubbadhu hin jenne waan garuu shaadachiisuu barbaadeen malee. Naannoo kondominiyeemitti argama. Naannoo kondominiyeemitti argama. Kun jaarsa kooti.
Jaarsa ko Wallaggaa dhufa la duwwaadha garuu kun immoo Amboo dhaquuf deema. Daandii Amboo xiqqoodhatti illee shaqaxaatiin deema siin gadi. Kun mee makiinaadhuma muka fe'u jaalarguun hawwineesin bitaalte makiinaadhuma muka fe'u baajaajiin kun faasila biyya alaan jirtu hin hawwineesin amma barbaada ilaaluudhaaf. Hawwitan moo hawwin? Linkii maali? Naa kanadha amma yeroon kun yeroo namni hojii oolee galuu inni kaan immoo wookii ba'uu baajaajii laa namni baajaajii ilaaluu barbaadan hedduun jiraatu ni dandeessu. I don't know jettaan ingilifa kana immoo ijoollee biyya arabaatti dhufuudhaaf galuu keenya qimamiidha ishi keessa bubbuustaa jiraan yaada nama viidiyoo yeroo naasawu akkas jedhe malee illee amala akkasii hin qabu jechuudha. Bareedu shingaara gaddeemtu kun ishee sirre as keessaa ilaallachuu barbaadanoo jiraatan toora jalatti naa barreessuu dandeessu lashee kana. Si waraabure jaarsa koo kootti koon deemne. Amma as keessa jechuudhaaf mana baay'ee jira. Mana baay'ee jira. Kanuma lamaan shambaqqoodhaan ijaarame yookiin immoo maadhamayyuu shambaqqoodhuma miti qorqorrichi jallisaa kun leemmana jechuun shimala jechuudha akka jalluutti shimala jedhama. Leemmanni fi shimalli gargaaridha. Okay. Shimala ijoolleen oolata taatanii safara kun Iyesuus yaadina kufeenuu ijoolleen gara oolotaa taatanii gara kondominiyeemii jedhamu namni beekan noraachuu dandeessu. Asii gadi kun daandiin kun immoo isa siin keessa beektu gara Salgawwaajii akka nama beeku naasaa miti dhaabte. Hospitaala guddaa oolota. Hospitaala guddaa oolota keessatti argamu Salgawwaajii kan jedhamu kan abbaa dhuunfaate jechuudha miti. Kan abbaa dhuunfaate hospitaalichi asii gadi jira daandii kun qaxxi godhee itti nama buusaa. Paarkina caalu immoo naannaa dheeraadha. Battina deebisa. Izoo obsaan. Lafa raadaa deemaa argamu. Ish ndala. Ono waraabu kaa. Akkasidha. Warqee kammoon ilaalina. Waaqeedha. Intala koo maaloo maa ushururuu ittaan kaa? Ushuruu. Warqee kan ilaalina ishee. In sobdi borciin qabdu. Afteedhaanii waan ta'e nagaa basimeendhaanii ishii kayii uffadhuuti bainaan jedhee daandira dhaqa jeelchee ispaalti lablabbisee firan. Timaatimni lablabbii dhiiseen ispaalti lablabbii kan jedhamu jira laa. Ispaalti lablabbisee firan daandira dhaqa jeelchee. Gaarii miti mana keessatti ukkaanfamanii taa'uun koo faayidaa maal qaba ree yeroo tokko qilleensa fudhachuu waan jirudha. Maal gaaffii qaba ree silaa boonadha miti.
mana injirtu moo? Awwaar biyya keenya ilaaluu barbaada. Maal fakkaata dhagaan awwaar? Muca dhiisi. Baay'ee taasi. Otaan bicaree otaan akkatti deemu. Awwaara wal fakkaattee galta qaama lama. Makiinaan kun kan poolisii fakkaatti nu qabuu dhufteedha. Nu qabuu dhufteedha. Waan nu qabdiree. Eebbitas waan taa'aniif waraabduudhaan. Jettee. Qoqqoomanii. Abbaan taate garuu ci keessa akkam waltan jedhu. Bilbilaan haasofti. Makiinaan kun baay'ee wayii jechuudha. Makiinaa kana kan koo turte. Kan koo turte biteetanii itti fayyadamee ka'ee gurguree jechuudha. Yeroo hundumaa fireeshiitti fayyadama. Yeroo hundumaa fireeshiitti fayyadama. Haraara shibaatu laqqam godhee dachimmoo itti dabarse. Misi. Haraa kan bahe immoo bitadheen immoo እንደዛ በወር ማለት ጂያ jechuudha. Ji'a jijjiirta Oromii waggaa lamaan bita. Maarree kunaa jiraattu malee waan rakkoo qabdilla. Tismani jettaan kan. Amma anin jedhu. Haaba? Oh. Anin jedhu. Ijoolleen lamaan moofii baatee jedhamu wal jira jennu baatee jedha. Moofii baanuu caakkaan kun baay'ee bareeddi garuu balbalatti. Baay'ee kan namatti tolu. Maal keessa nama keessan yoo? Achi keessa kan keessan yoo? Kitaabee kan gurguraadha. Jettee. Caffee ture koo kun duraan. Ganna kan caffeedha. Bonuma yoonayyuu koo bareedaa ture otoo dallaan kun ittiin ijaaramin. Bishaan baafamaa ree? Bishaan inni baafamu seentee bashannanuu dandeessa. Amma waggaa meeqa irratti ijaarame? Waggaa 3 keessa garuu 2 keessa. Awwadamee maay? Ana sirreessu. Gooftaa Yesuus. Arraba akkanaa kan jibbu. Faashinii ofii xanarraba isaanii hacittoon jira cubbuttan gala. Waliin xilleessanii amma haati maal goote? Baay'ee guddaadha, baay'ee dheeraadha. Achi jalaan immoo hin naanna'ayyuu jechuudha. Akkasii kaa guddoochee qimamoochee namni waddaachuu. Amaariffas barreessuu keessaan baasne. Yeroo meeqa kufeen oole viidiyoon isin waraabadheeni asuma irratti dhaabuufan jira. Sababbiin saayyuu lafa kufnaan itti gaafatummaa lubbuu nama lama qaba waan ta'eef tokkoffaan kan koo lammaffaan kan mucaa kootii ishee gara keessa jirtu siniin jedha. Naa waan akkasiiti. Bohaara ittiin gunu.
Salee sichaa jaluu keessa hunko. Ila maabiraatii deekaa iftu sana argitanii hospitaala Salga Waajuu siniin jedhe sana keessa miti baaba. Salga Waajuu miti Salga Waajiitiin. Salga Waajii. Salga Waajii. Hospitaala Salga Waajii oolotaa. Hospitaala Salga Waajii oolotaa jedhama. Jechuudha yoo birriin ida birrii jechuudha. Manzar jedhama. Zar. Bakko. Ida jijjiiranii zar godhanii shak godhanii lakkaa'anii nu beeksisaa yuutuubii keessan irratti firiisuun jedhanii immoo jechuudha. Dhaqnee keessa sagalee zanaa fataa gooneetu isinii beeksisnaa jechuudha yoo beeksisachuu barbaadan jarri. Amma caafiidhumaan xupheessin agarsiisne akkasii argitanii manni dheeratu. Waan akkasii kana huddochee jala sanatti nu barsiisnu jiituudha miti karaan sun jallisu eenyummaa gobeettaa jiru sunnanda guddaa koo. Ana mootaan hojjettu mootummaa ta'e akkatti lafti naa kennama jechuudha. Yeroo kana keessa gaafa tokkicha garuu as keessa deemuun keenya miti guyyaa tokko manuma as keessa jiru sin agarsiisa dhugaatti asirraa aseecha jechuudha. Kan hojjettoota mootummaa ta'e kenname manni elliin kun abboo kan gurura nama coccoosu osoo kan koote osoo akkas godhadhee sana hojjechiisu kana jechuudha. Na asiin gorrama mudda kan godhu. Innaa kan nama jechisiisutu miti daandichi karaa dafa teessisiin baay'inaan tala baay'inaan tolti dhugaa iddoo kanarra. Paarkiin caaluu bakka lamatti citameera la. Isheen kun garuu xiqqoodha miti yaabdu. Isheen kun keessi xiqqoodha. Kun keessi immoo baay'ee guddaadha jechuudha. Gaararraa ka'een isinitti agarsiisuu jalqabe. Bakka hin xumuramu waan akkasiiti. Fayyaa nagaa ta'aa itti bu'aaraa jedheen abdii godhadha. Itti bu'aar jedheen abdii godhadha. La ijoollechi taphatu sanas ilaala. Daa'immoota kana jechuudha. Ijoollee bal'aa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.